Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad ibsa paarlaamaaf laataniin waraana Oromiyaa keessa socho'an waliin nagaa buusuuf koree hundeessuun hojjetaa kan jiran ta'uu himan. Guyyaa har'aa jechuun bitootessa 28 bara 2023 yaa'ii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa 11ffaa geggeeffame irratti ministeerri muummee Abiyyi Ahimad dhimma nageenya Oromiyaa keessaa walqabatee deebii miseensota mana marichaaf laataniin waraana Oromiyaa keessa hidhatanii socho'an waliin nagaa buusuuf koree hundeessanii hojjetaa akka jiran himan. Ministeerri muummee yaa'ii paarlaamaa kanarratti gaaffii miseensota irraa ka'eef deebii laataa turaniiru. Walgahii irraa kanaan dhimmoota nageenyaa yaada marii ijoo taasisuun irratti mari'ataniiru. Gaaffileen dhimma nageenyaa, malaammaltummaa, qaala'insa jireenyaa fi misoomaawwan bu'uuraa akkasumas dhimma weerara daangaa fi buqqaatii lammiilee ilaallatan miseensota irraa dhiyaataniiru. Mootummaa kana kuffisuu yaada salphaa fi hin bilchaanneen osoo hin taane yaada gabbataa ta'e nama qabatee dhiyaatedha jechuun dhimma yaaddoo mootummaa humnaan kuffisuu irratti Abiyyi Ahimad yaada laataniiru. Aangoon korojoodhaan malee kennii fi fudhuun girrisaan kan argamu miti kan jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahimad aangoon kan uummataati jechuun illee dubbataniiru. Dabalataan mootummaan waraana bilisummaa Oromoo waliin nagaa akka buusuuf yaadni miseensota irraa kan dhiyaate yoo ta'u, waamicha yeroo darbee caffee naannoo Oromiyaaf pirezidaantiin naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa dhiyeessanii turan yaada akka paartiitti mari'atamee dhiyaate akka ta'e yaadachiisan. Obbo Shimallis Abdiisaa baatii darbee keessa ture kabajamaa caffee kanaa fuulduratti qaamolee hidhatanii naannoo keessa socho'an ABO shaneen akka araaraan galu kabaja olaanaadhaan maqaa uummata keenyaan gaafachuun barbaada jechuun kan gaafatanii turan. Ta'us yaada kana ilaalchisuun ABO WBO'n deebii laateen waamichi taasifame kan isaaniin ilaallanne maqaan caqafames maqaa isaanii akka hin taane eeree ture. Waamichi kun ABO WBO'f kan dhiyaate miti kan jedhe ibsichi irra pirezidaantichi ammas garee hidhatee hin beekamne ABO shanee jedhamu waame. Kuni garaagarummaa guddaa kan uumu ta'uu baatus rakkoo walxaxaa fi burjaajii Oromiyaa keessa jiruu fi akkaataa nageenyi bu'uu fi mootummaan akkamitti akka itti deemuu barbaadu kan akeekudha jechuun waamicha haala saniin taasifameef qeequun nagaa buusuuf fedhii qabaachuu hubachiisee kunis bakka qaamni sadaffaan jirutti kan dhugoomu akka ta'e eereera. Akkasumas araarri dhugaan mootummaa naannoo Oromiyaa waliin osoo hin taane mootummaa federaalaa waliin kan taasifamu ta'uu caqasee ture. Yaada kana kan deeggaru ibsi har'aa muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad laatan waamichi yeroo darbee sun kan naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane akka waliigalaatti paartii badhaadhinaan mari'atamee kan darbedha jedhan. Ta'us ammas taanaan Abiyyi Ahimad maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu kan fayyadamurra jecha shanee jedhu fayyadamuun dhimma nagaa kan dubbatan yoo ta'u, adeemsi akkanaa gara araaraatti kan geessu miti jechuun miidiyaa hawaasaan qeeqi dhiyaataa jira. Rakkoo jiru mariidhaan furra jechuu malee bu'aan qabatamaan argamee hanga yoonaa hin jiruu kan jedhan miseensonni paarlaamaa mootummaan yoom waan dubbatu kana hojii qabatamaan agarsiisa jechuun gaaffii gaafataman irratti deebii muummee ministeera Abiyyi kennanii jiru. Rakkoo jiru mariin furuuf koreen itti aanaa paartii badhaadhinaan durfamu hundaa'e hojiitti jira. Ji'a darbe kana keessa yeroo 10 ol yaalii taasifneerra garuu gareen kun bakka tokkotti kan qindaa'e waan hin taaneef hojii qabatamaa hojjechuu hin dandeenye jedhan. Muummeen ministeera Itoophiyaa akkana haa jedhan malee torban darbe keessa yaada BBC Afaan Oromoof kennaniin gorsaa olaanaan ABO WBO mootummaan araaraaf hanga ammaatti kallattiin akka isaan hin dubbifne eeraniiru. Waraana Oromiyaa keessaa nagaan xumura itti tolchuuf WBO'n fedha qabaachuu akkuma ibsu mootummaanis nagaan furmaata taasisuu akka fedhu dubbata. Abiyyi Ahimad haasaa isaanii irraa keessatti nuti gama keenyaan rakkoon kamuu akka nagaan furamuu feenaa ni hojjennas garuu nageenya uummataa eeguuf ammallee tarkaanfii nageenyaa eegsisuu cimsine itti fufnaa jedhan. Adeemsa marii ittuma jirra bu'aasaa fuulduratti kan ibsinu ta'aa kan jedhan yaada muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad. Haalli Oromiyaa keessaa ammas taanaan yaaddoo nageenyaa bal'aa kan qabu yoo ta'u, naannicha keessatti waraanni waggoota 4 oliif waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti lolli adeemsifamu lubbuu namoota danuu galaafateera. Uummata miliyootaan lakkaaman qe'ee irraa buqqaaseera. Wiirtuu dinagdee biyyattii kan taate Oromiyaa keessatti hojiin misoomaa danqamee haalli qonnaa suggurameera. Oomishni naannicha irraa argamuu malee hir'achuun qaala'insa midhaan nyaataa dabaleera. Gama kaaniin hongeen godinaalee Oromiyaa murteessoo ta'an kanneen oomisha loonii fi qamadii irratti bobba'an rukutuunis madaa biraa biyyattii gadache ta'eera. Haalonni kun marti garuu nagaa waaraan WBO fi mootummaa gidduutti yoo bu'e sirrachuu mala abdii jedhu kan qabu hawaasni biyyattii araarri akka bu'u gaafachuu itti fufeera.